Jireenya amma jiraattan galii amma qabdanii fi iskilii amma qabdan akkasumas barattoonni qabdiin isin amma qabdan isin gammachiisaa jira. Deebiin keessan lakkii kanaan caalaatti guddachuun barbaada, iskilii garaagaraa barachuun barbaada, galii hedduu argachuun barbaada jettu yoo ta'e ji'a 3 qofa na waliin disappear ta'a. Kana immoo kan goonu iddoo oduun jirutti, iddoo waca jirutti osoo hin taane lafa namni nu agarreetti ji'a 3 qofaaf bannee of jijjiirree akka dhufnuufan isin affeera. Dhugaan sun jira, ji'i 3 jireenya keenya jijjiiruuf gaara. Namoonni ji'a 3 qofa aarsaa gochuun wantoota armaan gadiitti saniifimu kana keessa tokko filachuun shaakaluu fi guddifachuu barbaadan karaa keessaa yuuzarneemii kanaan na dubbistu wantoota iskilii kanaaf isin barbaachisan advaayizii fi risoorsii isiniif nan kenna. So viidiyoo kana agarumaatti namni ilaalu maal irratti ji'a 3 fookas gochuu akka qabu wal bira qabee madaalee ni bara jechuudha. Tarii namni lakki ani barataadha, ani hojjetaadha, yeroon qabu jettan jirtu yoo ta'e wantoota kana gochuun barnoota kee irrattis ta'ee hojii kee irratti dhiibbaa tokko illee hin qabu. Agaarraatti sababa hedduu dhiyeessineerraa, barumsa sababeeffanneerraa, hojii sababeeffanneerraa, maatii sababeeffanneerraa har'a garuu nu gaaga'is. Ani mataa kootiin sodaachuu dhiiseera, namni maal naan jedha jechuu dhiiseera. Namoonni kakootiin murattan jirtu yoo ta'e keessumaa hiyyeessa yoo taasisanii ji'a 3 qofa investi gochuun yoo hojjettan progresii fi firii gaarii ta'e ni agartu jedhee yaada. Agarumaatti na waliin ta'a. Viidiyoo kana like share godhaa. Ji'oota kana keessatti wantoonni ati shaakaluu qabdu keessaa tokko content creatorii ta'uudha. Yeroo ammaa kanatti guys kontaantii gaarii ta'e kan si waliin deemu filattanii sooshaal miidiyaa irratti poost gochuun faayidaa hedduu qaba. Qarshii akkasumas opportunity baay'ee isiniif fidee dhufa jechuudha. Keessumaa namoonni umurii dargaggummaa irra jirtan wantoota jireenya keessan jijjiiran keessaa tokko sooshaal miidiyaa irratti socho'uudha. Guys, haga TikTokii namaa ilaaluun yeroo kee fixxu kan mataa keetiin afaan eegaltooti. Because hojjechuu dandeessa waan ta'eef. Eberuu maal naan jedhaa anoo kaameraan jaalladhu, anoo kaameraan sodaadhaa jetta yoo ta'e ati yoomiyyuu hin guddattu. So kontantii si waliin deemu filadhuuti ji'a 3 yuutuubii fi TikTokii keessaa tokko filachuun hojjedhu. Gaafa kana gootu immoo haga bu'aa isaa argatutti afaan kee qabadhu. Like namarra deemtee subscribe godhii, hiriyaa keetiin follow godhin jedhaniin. Okay, kontantii gaarii ta'e hojjedhu, kontantii bu'aa qabu hojjedhu, namni follow si godha, namni subscribe si godha. Okay, malee namarra deemtanii subscribe godhaa, follow godhaa jedhinaani. Keessumaa gaafa viidiyoo keessan post gootanii viidiyoon keessan hiriyaa keessan maatii keessan bira akka hin geenye godha. Because moodii isinitti qabachuu danda'u waan ta'eef, hamilee keessan buusuu danda'u waan ta'eef haga xiqqoo ishii progresii wayii argitanitti afaan keessan qabadhaatii kontantii gaarii ta'e hojjedhaatii viidiyoo keessan post godha. Kanaaf immoo guyyaatti sa'aatii 2 hojjettanii ji'a 3 baay'ee gaara. Namoonni yuutuubii irratti hojjechuu barbaadan karaa keessaa naquu namaatii na waliin haasa'uu fi wantoota tokko informationii narraa fudhachuu dandeessu. Lammaffaa irratti wantoonni ji'a 3f disappear taatanii hojjechuu qabdan keessaa tokko viidiyoo editingii barachuudha. Viidiyoo editingii barachuun yeroo ammaa kanatti iskiliiwwan yoomiyyuu hin banne keessaa wanta baraatiin bakka bu'uun hin danda'amne keessaa tokko viidiyoo editingiidha. Diimaandiin isaa immoo yeroo yerootti baay'ee dabalaa jira jechuudha. Gara fuulduraatti yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejjiiwwan garaagaraa onlaayinii jijjiirama jedhamaa jira. Gaafa sana yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran 45 olii viidiyoo editarii baay'ee barbaadu jechuudha. Yuunivarsiitiiwwan 45 oltu Itoophiyaa keessa jira. Tokkoon dipaartimentii yoo xiqqaate waggaa waggaatti koorsii 16 ol barsiisa. So tokkoon koorsii kanaaf viidiyoo editarii barbaada jechuudha. Gaafa sana diimaandiin isaa akka malee ka'a jechuudha. Akka sanatti iyyuu immoo isin viidiyoo mataa keessanii edit gootanii sooshaal miidiyaa irratti poost gochuu dandeessu. Akkasumallee viidiyoo nama edit gootanii qarshii argachuu dandeessu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti hojiin kun jechuudha AI'dhaan bakka hin bu'u. So ji'a 3f disappear ta'atii viidiyoo editingii hojjedha. Sadaffaa irratti wantoota ji'a 3f afaan kee qabattee shaakaltu keessaa tokko Forex Trading. Forex Trading guys kumaara miti. Okay,
Garuu riiskii hamaa qaba. Jireenya namoota baay'ee osoo jijjiiru immoo argaa jira jechuudha. Forex tradingin disipiliinii barbaada. Akkasumallee emooshinii keessan to'achuu barbaada jechuudha. So yoo disipiliinii taatanii hojjettan, yoo seeraan barattan, emooshinii keessan to'achuu dandeessan milkaa'uu dandeessu jechuudha. Namoota barachuu barbaadaniif koorsiiwwan kanneen qindaa'ee waan jiruuf koorsii kana isiniif kennuu nan danda'a jechuudha. Kanaafis barumsa iskiilii kana barachuuf saayinsii isaa beekuuf ji'a 3 qofti gaara. Saayinsii isaa waa'ee fooreskii akkamitti akka fooreskii hojjetu beekuuf ji'a 3 qofti gaara gaa'e. Koorsii kana isiniifan kenna. Koorsii kana shaakaltuu karaa keessaa naquunnama. Ji'a 3f wantoota armaan oliitti isiniif hime kana keessaa tokko qofa kan isiniif ta'u piik gochuun chaalenjii ji'a 3 na waliin eegala. Akkuman isiniin jedhe ani barataadha, ani hojjetaadha, yeroon qabu sababoonni jedhaman fudhataman qaban. So guyyaa viidiyoo kana argite irraa kaasiitii ji'a 3 qofa waa shaakaluuf qophaa'i. Kana gaafa gootu immoo afaan kee qabadhu.